Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waraanatti jiran karaa nagaan furachuuf marsaa lamaan Taanzaaniyaatti wal gahanii mari'atanis ammayyuu lolumatti jiru. Qondaalonni siyaasaa fi waraanaa gamalachuu maricharra turan. Mariin cufaatti geggeeffamaa ture kun maal irratti akka walii galanii fi maal irratti akka wal dhaban odeeffannoo bal'aan hin turre. Qaamoleen du'aaf wal barbaadan yeroo jalqaba wal argan miirri ture maal fakkaata? Hoggansi waraanaa woboo akkamiin dirree waraanaatii haga Taanzaaniyaa imalan? Gaaffilee ijoo woboon kaase maal fa'i? Aangoo mootummaan dhiyeesseef maaliif didan ka jedhuu fi wantoota biroo kaan maricha ilaalchisee hin dhaga'amin turan irratti waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa gorsaa olaanaa Kumsaa Dirribaa fi kanneen maricha irratti hirmaatan keessaa tokko ka ta'e obbo Jireenyaa Guddataa waliin marii taasiseera. Marsaan inni jalqabaa irra hedduunsaa maal barbaadu nuti maal barbaannaa isa jedhu wal qoqqorachuu ture. Inni lammataa addadha. Maaltu addaa yoo jette ajajaan olaanaa ABO bakka kana ture. Qaamonni sadaffaas ni dhufaasa jedhu mamii qabaachaa turanii. Yeroo jalqabaa fi qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin fuulaa fuulatti yeroo taa'an ilaalchi jiru yookaan miirri jiru gamalachuutiin maal hubatte? Yaa namni wal lolee walitti dhufe harkumaan walitti hin cehin malee ijaan immoo wal waraana. Walitti dubbachuunu ulfaataadha seegaleera. Ammoo qaama idil addunyaatu bira jira. Waangootu hin qabdu walumaan haasoftaa jechuun sirnaadha. Seeratu jiraa. Marroo bakka sanaatii baasanii marii kanarratti akka argamu gochuudhaaf deeggarsa qaama kamiin ture jalqabachi akka dhufu kan ta'e rakkoo guddaan hin turre gama mootummaatiin yeroo sana shakkiin hin turre. Waan mallatteessan qabu warra Red Cross yookiin ICRC waliin kanaaf xiyyaarritti hin bahe fanuma gartee fannoo diimaati. Sana faasiliteetii gochuu keessatti biyyoota gurguddaa qooda keessaa qabu jechuudha. Gaafa bahuudhaaf jedhu gartee marfamni ni ture. Loltuun silaa akka seeraatti kiiloomeetira 70 raadiyeesii bakka xiyyaarri qubatu hunda keessaayyuu bahututti ture. Sana mallatteessanii turan sana hin goone. Jaallanis gartee dhimmicha kanaa fi ulfina guddaa waan kennaniif jecha ofirraa ilaallachaa helikooftera yaabanii xiyyaaratti darbanii akka kanaan gara Daar es Salaam dhufanii jechuudha. Mee marii keessan kanarratti qabxiiwwan ijoo gurguddaan irratti mari'attan maal tureetu maal fakkaata ture? Dhugaa dubbachuuf dhimmooti ka'an hedduudha. Gaaffiin saba Oromoo qabu hundasaayyuu gartee waltajjiirra ture. Achi keessaa wanti nama wal falmisiisu waan lama. Tokkoffaa dhimma waraanaaf nageenya. Inni kaan immoo dhimma siyaasaati. Gama keenyaan rakkoon bu'uuraa biyyittii sanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaatu furmaatan arganne. Kanaafidha gara lolaatti seename dhimmi siyaasaa sun furmaata yoo argate malee lola keessaa bahamuun hin danda'amu waan jedhu jechuudha. Gama isaaniitiin waan ati ilaaltu lakkii rakkoon siyaasaa hin jiru nuti mootummaa gartee uummanni nu filedhaa jedhanii amanuutu jira jechuudha. Maaliif gara lolaatti waraanaatti seennee gaafa jettu deebiin hin jiru. Isintu loltuu fi gartee poolisii fi tikaa hundayyuu dhuunfattanii qabattanii balballi siyaasaa cufamee dhimma isaarratti hiree isaarratti uummanni akka murtii hin kennine balballi hundi waan cuqqaalamee jiruu fi waraanumaan of ittisuutti seene. Kanaaf waan godhamuu qabu jennee waan lafa keenyatu jira jechuudha. Lolarraa dhaabaa uummata kanarra qaamni nageenya jedhamu hundisaayyuu to'annoo paartii tokko jala galuun ittiin jiru. Maaliif qaamuma gartee waraanaa fi loltuu fi tika to'atetu dhimma siyaasaaf dhimma uummataa hunda irratti murteessaa akka boordii filannoo waan akka warra mirga dhala namaaf falmanii warra akka miidiyaa jaarmiyaan haqaa bilisa ta'uu qabu. Ka paartii tokkoon to'atamanii paartiin tokko akka barbaade barcuma aangoo isaa tikfatu ta'uun ittiin jiru. Waan lamaan kana qabataniiti akka uummanni bara-baraan dhimma isaa irratti murteeffanne of hin bulchine qabeenya isaa irratti dhabboomne gootanii gadadoo keessa jiraata bara-baraani. Kanaaf kana gadhiisaa bilisa godhaa uummanni dhimma isaa irratti haa murteeffatu. Isiniin yoo filate filamtanii mootummaa taatu. Yoo isiniin filachuu dhaabaate immoo buutanii hojii kaan irratti bobbaatu. Nuti akkuma kanaa waliin jenne jechuudha. Kanatu fudhatama dhabe walumaa galatti. Dhimmi irratti wal taatan yookaan wal hubattan jiraa? Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u waan jedhu kaasni jiru. Achi keessatti isaanis itti amannaa jedhu dhimmoota garii immoo dhimmooti kuni heera ilaallataa jedhanii waan bira daddarbantu jijjiiru jechuudha.
dhimmoota gartee ka daangaa ilaallatu ka Walloo ka Finfinnee ka Dirreedawaa Sigaleera Oromiyaan maal fakkaatti isa jedhu fa'a. Dhimmoota gartee walabummaa Oromiyaa seenaa keessatti dabni sabaaf sablammootaaf Oromoo irratti gahee hundi isaayyuu akkaataatti mootummaan amma jiru kun dhiifama gaafatee sabaaf sablammooti hundi isaaniiyyuu walqixa ta'uu isaanii akkaataatti mirkaneessu waan hedduutu ka'ee jira jechuudha. Sana keessaa hunda isaayyuu waan irratti wal hubanne jira. Garuu dhimmoonni ijoo dhimma gartee waraana laallatuu fi dhimma siyaasa laallatudha jechuudha. Isin heera kanadha faallaasaa hojjettu. Nuti mootummaa uummataan filatamnedha. Heera hin diignu siin jedhanii jechuudha. Sun dhugaadha, dhugaa miti. Uummataan hin filatamne. Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre. Dhumatu ture jechuudha. Yoo gaaddidduu isaanii waliin dorgoman yoo taate malee paartiin siyaasaa hambira Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre jechuudha. Mootummaan haala akkamiitiin erga furee booda gara qabsoo nagaatti deebitu akkamiitiin furamuu danda'a osoo lolarra jirtanii? Wal cinaa deema hundisaayyuu. Maaliif mootummaan waan kennutu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan mootummaan godhu irratti tarkaanfii fudhatu irra hundaa'e waan godhutu jira. Waan godhamuu qabu 1, 2, 3 jennee waan keenya jira. Maali fakkeenyaaf gabaabsinee ibsinu fakkeenyaaf mootummaa waliin hundeessuudha akkuma isaan jedhan aangoo qooddachuudha poozishinii akkamii fa'aa gaafattaniittu qaama mootummaa hundaa'uu gaafattan keessaa yoo gaafattanii jiraattan fakkeenyaaf aangoo waan barbaadaniif waliigaluu hin dandeenye fedha daangaa hin qabne waan argisiisaniif waliigaluu hin dandeenye kan jedhu namoota marii isin waliin turan biraatii hoggaa barraa'u arginee turre. Aangoo dhuunfaatti gaafanne hin qabu. Nuti sirnadha barbaanne. Sirna hundaaf hojjetu. Sirna hunda hirmaachisu. Sirni sun immoo gaafa hundaa'ee jedhu sirnichatu hojjetaa jechuudha. Waan irratti walii gallu kana gaafa hojiitti hiikuudhaaf deemamu kophaa keessan hin dandeessanii jenneerra. Dhimma nageenyaa irratti waan ilaallatu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo laallata. Dhimma siyaasaa irratti immoo paartiilee siyaasaa hunda laallata jechuudha. Nuti aangoo akka galmaatti hin ilaallu. Akka meeshaa ittiin gaaffiin saba Oromoo deebisuu danda'utti. Gama isaaniitiin aangoo qabachuun galma ta'eetu nutti mul'ate jechuudha. Mariin marsaa lammaffaa bifa kamiin goolabame mootummaan Itoophiyaa Kumsaa Dirribaa biyyatti akka deebi'uuf waliigalee turus maaliif waliigaltee sana kabajuu dide Kumsaa Dirribaa akkamiin gara biyyaatti deebi'e ka jedhuu fi waa'ee marii marsaa sadaffaa waan deemaa jiru kutaa lammaffaan bor qabannee dhiyaa. Haleellaa hidhattoonni godina Wallagga Bahaa Anagdaa ayyaanatti raawwataniin lubbuun namoota 3 darbuun kaan madaa'aniiru. Haleellaa roobii dhaqqabeef qondaalli aanichaa fi namni haleellaa sanaan madaa'an hidhattoota faannoo Amaaraa himatan. Qondaalli aanichaa hidhattoonni kunneen walitti bu'iinsa saba Oromoo fi Amaaraa gidduutti uumuuf kana raawwatu jedhanii himatan. Namni haleellaa kanarraa lubbuun hafuu fi madaa'uu BBC'tti himan haala haleellaan kun itti raawwate akkanaan ibsan. Hirphaa Gammachuutu dubbise. Taateen kun raawwate kaleessa naannoo Dichootu gahaa jirruuti Dichootiin keenya Ndoodee keessaa baanee gara Dichootti deemaa jirra jechuudha biddaan naqu. Tole bakki kun eessatti argama? Aanaa keessatti argamu natti himi. Aanaa giddaa ayyaana ganda Ndoodee Dichoo keessatti argama. Mee taatee maaltu si mudatee nama meeqatu konkolaataa keessa ture waan ture natti himi? Konkolaataa keessa kan ture nama hedduudha. Konkolaataan otoo deemaa jiru fuula keenya dura arginu hidhattootadha. Mataa isaaniitti maritanii jiru waliin isaanii hin beekamu. Ittiin booda makiinaatiin dhaabate jedhanii makiinaan dhaabachuu duubatti gaafa ni deebi'uuf ka'u gommaa makiinaa rukkutani. Gaafa gommaa makiinaa rukkutani shofeerri achumatti makiinaa qabee dhaabe uummanni makiinaa banate keessaa baqachuutti ka'e. Dhukaasni banameera jechuudha. Ittiin booda warreen baqatanii ba'anii kan lafa ga'anii namoota 3 achumatti du'anii ani makiinaa keessan taa'ee. Miidhaan sirra ga'ee jira. Miidhaan irra ga'ee jira harka rukkutameera. Rasaasaa bakkee malaabatanii dhukaasanii makiinaa keessa bahee na dhaabatti wal taa'atti. Namoota dhukaasan sana hin agartaa maal uffatu? Fuulatti qabataniiru uffatuma qarmatti uffatanii militanii hin qaban. Kanuma makkaasa dhukaasanii gajjallaatti kellaan jira. Kellaan sun gajjallaatti isa dhukaasaa gubbaan argee gajjallaatti shifaanii laate. Kellaa jechuun bakka sakatta'insaatu ture. Eegumsa iddoo milishaan taa'ee eeguutu jira gajjallaata. Achi milishoonni booda gajjallaa jiran san milishaan Oromoo tokko keessa jira. Inni shifaanii laate achiin booda nu dhiistee baqatte bakka. Hidhattoota akkamii akka ta'an akkamittiin adda baasuu dandeessanii? Hidhattoonni kun hidhattootuma Amaaraati. Yeroo dubbataniis jalqaba yeroo kottu jedhanitti afaan Amaariffaan kan dubbatanii wantichi isaanitti miti yaa dhumuu gaama sanyiiti. Namoonni rasaasaan rukutaman madaan namoota meeqa?
Gammadaa yaanaan nama lama. Mee naannoo sanatti maaltu ture sanaan dura waan nati beektu namoonni nagaan naannoo sanatti eegamaa turanii mootummaarra eegumsi jabaan ture mee maaltu jira? Eegumsa jabaatu ture baatii darbe keessa erga taatee yeroo darbeechitti ka'e naannoo sanatti ka'eetii fi eegumsa bareedaatu ture amma garuu eegumsi isaanumatti eegaa warruma Amaaraa dhalattootuma Amaaraa naannoo sana jiranii bakki sunis bakka eegumsaarraa meetira 30 kan hin caalledha. Maaliif aleellaa banan sitti fakkaata? Saamichi hin fakkaatu tu saamichaaf ta'e dura makiinaa dhaabanii nama keessaa yaasanii fattashanii waan taamu turanii amma kun akkanatti fakkaatetti duguggaa sanyii natti fakkaata jechuudha. Maaliif tu makiinaa hin dhaabatiin dhukaasa jalqabanii sana booda qaamni mootummaan dhufe namoota du'an sana achi kaasanii hospitaala galleega. Hidhattooti faannoo mirga uummata Amaaraaf dhaabbanne kan jedhan yoo ta'u mootummaan biyyattii ammoo garee finxaaleeyyii fi saamtotaa jechuun balfa. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa obbo Waggaarii Gudayyaa haleellicha hidhattoota faannootu qaqqabsiise jedhanii himatan. Haleellaa hidhattoonni kunneen qaqqabsiisaniin namoonni 3 du'uun namoonni 2 biroo madaa'uu mirkaneessan qondaalli kun. Taateen raawwatee hidhattoota humna finxaalessaa Amaaraa yookiin faannoo jedhamanii waamanii namoota nagaa irratti dhukaasni baname jechuudha konkolaataa uummata fe'ee deemaa jiru irratti. Sanaan lubbuun namoota 3 darbeera. Namoonni 2 immoo madaa'aniiru. Bakki taateen kun deddeebi'ee itti raawwatu kun namoota qaamolee hidhattoota gocha akkasii raawwatanii fi bakka mijataadha, bakka daawwadha, gaaradha, gammoojjiidha. Kanaaf bakka sana keessatti yeroo adda addaa kan raawwate yoo ta'e fi isuma wajjin wal fakkaata guyyaa kaleessaa raawwate kunis. Kanaan dura haleellaan yeroo adda addaatti raawwatamaa ture. Qaamoleen nageenyaa mootummaa nageenya hawaasa naannoo sanaa eeguudhaaf humna hin qabani. Humni raayyaa ittisa biyyaa hin socho'a. Taateen tokko yeroo uumamu bakka sanatti argamee dhimma sana qulqulleessee kallattii qabsiisuudhaaf malee ergamni isaanii guddaan kana miti waan ta'eef yeroo dheeraa achi turuu hin danda'u. Humni waloo qabnu milishaan keenya gaachanni sirnaa fi poolisiin idilee garuu hojii keessa jira. Guyyaa kaleessaa taatee ta'eyyuu isaaniin oolame malee kaayyoon kaayyeffamee ture namni hundi akka dhumuuf jechuudha. Hidhattoonni kun aanaadhuma naannoo sanaa keessaa dhufu immoo naannoo biraarraa dhufan immoo akkamidha? Hidhattoonni akkasii jechuun taasise dhibaa ol qabata waan ta'eef gammoojjii sana keessa qabatee gara godina warra guduruu Wallagga naannoo Abee Dongoroorraas deddeebi'u bishaan hangar qabatanii hanga Amuruu hanga Gamsaatti hanga ce'anii Bureetti bishaan sana qabatanii akka deddeebi'an xiinxalli yeroo adda addaa jiru mul'isa. Humna eegumsa naannoo sanarra guyyaa kaleessaa ture wajjinis wal qabatee haa ta'u namoota naannoo sana jiraniif namoonni 4-5 tokko to'atamaniiru guyyaa sana naannoo uummata sanaa jalqabee qorannoo taasifameen isaanii adda bahuu hin danda'a kallattiin jedhu eegamaa jira jechuudha. Dhalattoonni Amaaraa naannoo sana jiraatanis yeroo adda addaatti haleellaan qaamolee